السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يويا نجيني برادة بقى جرات بقى وانا جيسة ويادا كوبي أجايبا كافي ديبي أجايبا تيفي أكاسم اللي فيديو بريدا ويسنيك بدين فينجر مرة نبو أرتن اللي برنوت اللي والله وانتا كا أنا باي نجيجي ريتي وانا يادو في سنيس كبدين مالي في رأي أما تمراتي نور دفان أمسكي ورون نفوما ميدياتي ماتين تاني فوما ميديا ماتي تاسنين جن Gaaffii deebii qabna jalqaba cimboo dammoo sabbunummaa fi waa'ee sabummaarra sabummaa fi waa'ee amantaarra bifa gaariidhaan ustaazaa Madiin Jabalee wajjin jira jechuudha. Hayyee obbo Gadhiis egaa akkuma beekamu keessummaan keenya guyyaa addaa obbo Gadhiis obbo Gadhiis inni beektanii yedduu kana dubbiin akka tasaa harkaa baate taatee akka beekaa gadhiisee rabbitu beekaa gamiif uumame obbo Gadhiis meemee dubbiin akkamitti isin harkaa ba'uu dandeesse? Nama harkaa baanaan namatti deebi'uudhaaf baay'ee nama rakkifti. Innaa nama harkaa baatu immoo namatti hin dhaga'amtu. Tasuma nama harkaa baatu. Amma aangoorra jirtu moo aangoorra hin jirtan kana nutti hima. Amma ani aangoorra jiru. Maalan dogoggoree jedhee tanan malee maal godha amma Oromoo koo jedhee osin bochisaa oolu. Ayyaroon dubbadhu waanan dubbadhu hin beeku jettan dhugaadha dubbiin kun. Dhugaa isin jedha. Dhugaadha? Ayyee keessummaan kan keenyatti oofee jira ammallee bu'aadhaan wajjin hin jenna inshaallah qophii bu'aarsoo bashannansiisoodha waan ta'e jedheef. Ayyee kaabbuta. Yuudii fi maqaan Arabaa. Sheekaa Abbutta baga nagaan dhuftani meemee shimallisiin maal jettan maqaa akkamii qaba shimallis? Waraaboo kan jedhani. Waraaboo qofa miti maqaa biraas ni qaba. Ayyee obbo Qunxurricha baga nagaan dhufte maqaa isaati. Waan garaa jiru afaan dubbataa jedhan inni waan magaraa isaa keessa jiru yookaan immoo waan eddee farshootti wajjin haasaan gadi bahee dubbate mee kanarraa maal jettu? Gabbahee gannaqee jechuudha. Ante shimallis jechuun maal jechuudha? Afaan Amaaranya tadaagara ante. Hay shimallis jechuun bara afaan Amaaraatiin huma gaddeebi'aa jechuudhaami. Qalqallichi hin quufe sheekaa Abbutta hin quufe immoo maal jettanis hin quufa isaa? Boqoqa quufa see'u jirti. Wallahi boqoqa malee hin quufne. Sheekaa Abbutta isin maqaa bareeda qabdan jedhaniiti meemee maqaa keessan hima. Sheekaa Abbutta Ibnul Aziz Ibnul Ghalb Abdul Ghawi jaama maqaan kiyya ittiin bakkalchaatti immoo maal jettamee shimallisiin amantaa keenya irratti seennu. Qaalaa deem wasaq biqaalaa akka keetii kanan Oromoo miti nuti Oromoo. Assalaamu alaikum. Nama rabsaa salaamataan gaafatamni jirti hin deebisu. Assalaamu alaikum. Hin deebisuun siin galu gaarii. Tinii gaati mee waa'ee kan keetii hangaasaa gaafan hangaasa shimallisiin yeroo akkamitti beektu? Warreen dhoytee cinaan tokkorraa fotteessite. Gaafa durii cidhaan tokko follosite wayyoo nan du'e ka akkam goone. Jabaakoo goota raffisuu jechuudha. Shororoo godhee raffisan mee qoy hangaasa shimee ati maal gooteen naan kaleessa arabni si arrabsan arabni akka jiruun si arrabsaa jiranii yoo. Yuudii fi maqaan Arabaa biyya fudhachaa jira. Wayyoo shimee ko arabtichi maal siin jedhere? ابن المتناكة الله يلعن قصمين امك يا ابن المتناكة يا خوى ميكو ربتي واسطة الربس ابن كوايا الربا خفف قصامك يا ولد الوليه ناشفة يا ابن المتناكة من قلة يا قصام واو ماي جاد ربتي الربا مواتك قصتنا بابني او جاد وانا سنتم غنات فوفا واي ماي جاد انغاس انا بيجي كون انسان مكه مسا Cidhaan keessa dhahee cidhaan tokko furu. akkas taanaan namni waan qabne egaa amma fedhi asa doktor Abiy shimallisiin akkam Pirezidaantiin keenya ji'a sadii keessatti hoo xiqqaatee kiiloo 20 gadi buusuu qabdu jedhame. Mana jiimii gale jechuudha ka. Hoo baay'ee namatti tola. Kana keessatti kiiloo 23. Kiiloo 23 ni dabale moo ni hir'ise?
Mi adda baasi ka. Karoora ol gadi buusanii wattaadara gaarii fakkaatanii jiru. Inuma rifadhebbo. Qaala'insa jireenyaa kanaaf kan naftamu obbo Shimee manuma jiimii seentan mee adda nu baasaa waan kana. Qaala'insi jireenyaa Erga qaala'insa jireenyaatiin kan nafte yeroo ammaa kana maal akkamii keessa jirti? noo nyaanne Sabummaa fi amantummaa irratti wajjuma na dhaggeeffanne. Otuu amma mootummaan amma jiru federaalizimiin otuu dhufuu baate waggaa 100 booda yookaan waggaa 200 booda Oromoon Arsiin qobaatti saba tokko ta'a. Jimmi qobaatti saba tokko ta'a. Haala sanaan deemuu danda'a yoo haala lingwistikii ilaalle. Humni wayii dhufee walitti yoo qabe hamma ta'e tursiisuu danda'a. Kanaasuma irratti dhaabanii wanni saba jedhamu hundinuu addunyaa irratti hamma jiranutti yawmal qiyaamaa kan itti fufuu hin jiru. Qiyaamaa ala deemnu hundinuu hin bada. Otuma qiyaamaan gahe tokko badaa tokko bakka gadhiisaa deema. Garuu uummanni sun badee miti. Naannoo Jimmaa yoo dhaqxan uummata booshaa jedhamutti. Akaakayyuu abbaa Jifaar abbaa Boqaatu heerumaan walitti fuudhanii mootummaa jaraas uummata jaraas Oromummaatti deebisanii. Uummanni kun eessa deemennaan ajjeefamanii hin dhumne. Har'aan booda Oromoodha jedhamanii Oromoo ta'a. Bakka hedduu irratti wanni akkanaa naachuraalii ilmi namaa haala kanaan nu. Sabni kamuu gara kamiinuu yoo deemtanii gara kamiinuu hundinuu sanyiin jara Aadam jala seena. Karaa biraatiin uummanni dhufe jiru. Sini galee an akkana jedhee waan an himadhu kanatti jijjiiramarra malee addunyaarra namni dhabamaa hin jiru. Inuma jiraata, inuma fuudhaa, inuma ijoollee argata, inuma du'a. Har'a akkuma sila sinin jedhe hundinuu sanyii adda addaa himataa. Namoonni nu lakkoofnu kun hundinuu achi lakkaa ala deemnu nama ta'uu jaraa hubanneerra, maqaa namaa ta'uu hubanneerra, namichi dura Oromoo jedhamee ijoollee Oromoo ilmaan Oromoo jedhamee irraa baafame nama tokko nama ta'uu hubanneerra. Warri Amaara jedhamees Amaarri irraa bahe nama tokko maqaa namaadha. Warri Tigree jedhamees maqaa namaadha. Nama jarri kun jechuudha. Namicha Oromoo jedhamuun dura wanni Oromoo jedhamu hin jiru jechuudha. Eegalee achirraa jalqabe ilmaan Oromoo jennaan isumarraa jalqabe. Nabi Ibrahimiin dura, Nabi Yaaquubiin dura ummanni Bani Israa'el jedhamu hin jiru jechuudha. Amma namni kana wallaalee Bani Aadamii kaasee Oromoonis jiraa yoo jenne. Aadamumarraa kaasee Gi'iziinis jiraa yoo jenne. Aadamirraa kaasee Arabni jira yoo jenne dubbiin taphataa jechuudha. Hundinuu jiru gaafa Aadamisuma sanyiin biraan jiru nama tokko jira. Saba kamiin kenninaaf Aadamii waan hin beekne. Amma haala kana keessatti haala kanaan akka inni uumame egaa hubattanii Rabbiin Quraana keessatti maal jedha? فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ يرو غافني يوم القيامة غافني أفوفمو والنفر ما سبان واللكاهنو ماتي والنجلمون دينو هنجرهم بداج أما مال تبكبوا نمي هجين خيرين ساج عليك غير جنة ديما هجين شرين سامو خنجالي ميزان نجرا قلي دكاته جهنم ديما جد ربنا كان يجو مالني واني سبا جدمار واني سنجي جدمار وندنو الدنيا رت وان ارغمي الدنيا رت دغني درد برفر اخره كنديم نمله اخره ونچفو فنجرو يوم القيامه مي وري اوروموتا تنغرا كان اندابدا وري عربتا تنغرا كان اندابدا جرا جيرو وندنو akka nama tokkotti addunyaa irratti parpazii wal hubachuudhaaf management parpaziidha waan rabbiin lafarratti uume malee waan achi dhaqee akhiraadhaatti argamu miti. Haa ta'u malee rabbitu afaan nama tokkoo kenne, saba nama tokkoo kenne,
sanyii nama adda addaa kan uume rabbi ana jedhee ittiin addataa jira. Eega dubbiin kana ta'e akkamitti waan kana hubannee waliin jiraannaa?